kabajamtoota kabajamoo obbo Muusaa Firoo bulchiinsa godina Arsii, kabajamtoota hooggantoota bulchiinsa godina Arsiitii fi aanaa Raasitti argamtan, kabajamoo obbo Tadilaa Handusee itti gaafatamaa waajjira paartii magaalaa Asallaa, akkasumas hooggantoota isaa waliin asitti argaman, kabajamoo Dr. Dugumaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Arsii, akkasumatti qaamota isaa waliin asitti argaman, baga guyyaa har'aa, guyyaa gammachuu, guyyaa ulfinnaa, guyyaa hayyuu keenna, ulamaa keenna, goota keenna qabsaa'ee nu qabsaa'esise guyyaa akkanaatiin nu gahee, baga Rabbiin asiin nu gahee, alhamdulillaahi rabbil aalamiin jechuu barbaada. Ani namni baay'een egaa haasaa godheen booda haasaa affeeramuun baay'ee ulfaataadha. Sababaan isaa warra caalaa beekumsa diinaa irratti qabantullee haasaa godhe, kabajamoo bulchaalleen haasaa bareedaa godhanii san booda haasaa godhuun wooma argame waan naaf feertaniif baay'ee galatooma. Eegaas baay'ee uuma gabaabduu jedha. Wanni gabaabduun ani jedhu carraan arganne kun carraa guddaallee ta'u, carraa akka salphaatti argame akka hin taane qaamni asitti argame kun hin hubatallee hubachuu qaba jedhee yaada. Uummanni musliimaa duraayyoo ulamaan hoggansa keessa waggaa 20 ol turee jira. Ulamaan Shihaajii Faayoo akkana gadi bayan warri sheekonni tokko achiin dabartee jirti mee duuka bu'aa jennee nama duuka ergaatiin hin turre. Har'a garuu guyyaa sintareet guyyaan keenya dhufeet ifatti ulamaa'oota keenya, hooggantoota keenya, sheekota keenya simachuu dandeenya. Kana rabbii kanaan gaheef alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Guyyaa kana ga'uuf nama baay'eetu itti hidhame, nama baay'eetu itti du'e, nama baay'eetu itti baqate. Duratti sheekonni keenya abiyyiin afootanii jedhan warri akkasuma godhe sun. Ani immoo sammuu kiyya keessa maal yaadaa ture waan dabballee ta'eefii miti. Odoo abiyyiin fuuldura ta'uu baatee nama biraa fuuldura taa'ee hoo maal taanaa ka jedhu sannee yaadaa. Ka kana barbaadu, ka kana godhaallee ture odoo carraa kan argate maal nu godhuu danda'allee yaadaa. Kun waan xiqqaa miti. Baga Rabbii nu godhee Dr. Abiyyi ilma abbaa gadaa abbichuu ka waa'ee keenya beeku, ka waa'ee amantaa beeku, ka waa'ee Itoophiyaa, waa'ee Oromoo beeku. Baga isaa fooyyuu dhaabannee, baga isaa fooyyuu isin dhaabeeyyuu jedha. Silaa akkana hin jirtu har'a. Namni bari kursii jedhee diinaa dhiiseeti lammaa yeroo ትግል ተዘጋጅተናል እስላሙን ክርስቲያኑን ከኛ ጎን ለመቆም ተዘጋጁ ጀለ ጋፋ ወራና ለብሰረ ቱሬባል ዋን ጉዳ መስጋውን ኩጀቻ ኢታንሴ አርሲ ዋመራ ቀብዱ ቤካለ ቀብዱ ለማለ ቀብዱ ቀበኘለ ቀብዱ አደበለ ስነለ ቀብዱ ኡለማ ይበቃስከስ መርቱን ቤካ Arsiin biyya namni walii bo'ee tola awwaalu malee biyya namni bakka awwaalaatti qolchina dhaabatee dhagaa kiyyamaa sun ta'ee dhagaa itti walitti darbatu miti. Arsiin biyya musliimni beeta kiristaana itti ijaaru, biyya kiristaanni masgiida itti ijaaru. Arsiin biyya waliin iddirii itti taa'u ijaarratu. Nuuf Shihaajjiin hangafni keenya, ulamaan keenya, qabsaa'aan keenya, kabajamoon keenya bakka kana taa'uun nuuf carraa guddaadha. Akkuma amma godinni kun nageenyummaa isaa itti mirkaneesse islaamummaa jechuun nageenya jechuun, islaamummaa jechuun misooma jechuun, islaamummaa jechuun bulchiinsa jechuun kan itti mirkaneeffannu carraa kana. Kanammoo kabajamoo Shihaajjiin akka nu mirkaneessan Rabbi wali rabbi guddaa qabaani.
gaafa tokko sheekonni yaadatanii filan fi dubbiin nageenya daddaayitee jennaan waan duratti sheekonni jedhaniifi ula gara amne galmatti waa wayii itti achi onnoo goone jennaan itti himne jennaan namu amaama funyaani maratee akka duratti ismaaskii jette san callu jaraa jedhe kursii takkatti dhiibne ka isin duratti jette saniif jedhe jara jedhe ani baay'ee qalaame nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam jedheen nabiyyiin le abbaa amantaati bulchaa biyyaatillee jaarsa biyyaatillee namni kana keessaa dheessitan sunnaa rasuul sallallahu alaihi wasallam waan hir'iftaniif ibaadaan isin jalaa hir'atti jedheen yaadattanii warri gaafsa turtan kana jechuun maali amantaan kun bulchiisallee amantallee diinagdeellee waliin jireenyallee hawaasummallee amantaan kun durumarraa yoo jalqabarraa nabi amantaa kana bal'isan akkaataa nama amantaa keenya hordofu qofa waliin jiraannu odoo hin ta'in akkaataa amantaa inillee ittiin jiraannu barataa as keenya jechuudha. Tokko tokko kasirri waa gadi hubatin arguma amantaa bakka lama boodee cinaa tokko dhaabachuu barbaada. Sunillee caafii biraati. Amantaan kennillee waa hin ibsine. Kana sheekonni baay'ee jechuu dandeettanii haafuma dubbataa laata waan carraa naa kennitaniif. Kanaaf kan haa mirkaneeffannu nuuf waan guddaadha. Akka duratti jedhame sanii waa lama nu jira. Carratti biyya kanallee naannoo kanallee nutti bulchaa jira. Rabbiin godhee immoo amantaa kanallee nutti kennee jira. Rabbiin godhee immoo gaggeessaa amantaa kanaatii fi gaggeessaa biyya kanallee nu keessaa baasee jira. Kun martuu hiikaa qaba. Akka duratti jedhasanii waan addatti waan gurraa walii himassan baay'ee achi keessa sammuu keessa gadi yaaddanii kun martuu nurra jira. Haa jabaannu, haa cimsinu, nageenya keenya haa eeggannu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Galatoma Jannani, thank you dear for your dedication and commitment to attend the ceremony. Baay'ee galatoma isin jenna Finfinnee ka'ee namni sagantaa kanarratti footoo hojii baay'ee qabu hirmaachuun waan nama ajaa'ibsiisu baay'ee galatoma jenna. Ayyee obbo kabajamoo obbo Jamaal dhaamsa bareedaa nu dabarsanii bulchaa bulchiinsa godina Arsii duraaniiti. Akkasuma immoo amma duratti ustaazii himanii hoogganaa biiroo lafa Oromiyaa jettee magaalaa Finfinneeti. Finfinnee masantu Oromiyaa jecharraa niyyaan garas na dhufeera. Ayyee galatoomi jennaani amma itti aansuudhaan Sheekh Mahamud Husseina godinoota bakka bu'uudhaan dhaamsa nuuf dabarsu akka yaadachiisaatti wanti dubbannu sa'aatii kenna wantoonni gurguddaa waan nu hafaniif gaggabaabsineet daqiiqaa lama akkas kallattiin nuuf kaa'ame isaaniif kenninaa garanatti nu affeera. Sheekni gara dhuftanii Sheekh Mahamud Husseina itti gaafatamaa mana maree dhimmoota Islaama bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Akkasumas godinoota biraa bakka bu'uudhaan akka godinaatitti godinoota hundaa dubbisuun dhaamsa dabarsuu yeroo waan nurraa fixuuf isaan bakka bu'anii dhaamsa nuuf dabarsu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ثم أما بعد كبجمو جالتمو الفاتا حواسني بحاسيسا في بيا كيسا في بيا على إرنا أبدي قدا في فدي قدان إيقظ
sheekha keenya Sheekh Haji Ibrahim pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa federaalaa yookaan Itoophiyaa kabajamtoota moggaa isaanii qabatanii taa'an itti aantota akkasuma sheekha keenya jaalatamaa imaama masjida Anwaar Sheekh Taha Haaruun akkasuma doktora keenya Abbaa Sabrii Dr. Jeelaan Galataa Dr. Jeelaan Kadir akkasuma sheekha keenya kan namni ilaaluun itti gammadu achi taa'ee wayitee daawwadhu sochii fi fuulli isaanii kan nama jaalachiisu Sheekh Amin Ibroo daa'ii mutajawwil daa'ii socho'aa hawaasa keenya sochoosee bahaaseessatti way asii biyya alallee Ameerikaa faa keessatti Ameerikaan jedhamtuni tanaa nama jedhe Allahu Akbar Oromiyaan badhaatuudha keessa deemee fixuu hin danda'u bakkee kana bakkee aanaan hin mallee naan jedhanii eega jedhan maal godhaa salaamallee gaafadheetiin hin gaddeebu jedheeti hundi keessanuu ulamaani gurguddoon hayyoonni bulchaadhaan akka reefii kanaa obboleessi keenya Muusaan bulchaa zoonii Arsii daawwallee amma booda osoo dhiifne bakka buufanne jechuudha bulchoonni keenya bakka bu'anii daawwaa godhaa jiran jechuudha bakkee kana dhaabbadhee zoonii Nar irraa bakka bu'ee magaalaa matanaa magaalaan Adaamaa waan walgeettii ummataa taateef bakkee kana godhanii warri asallaa cufti keessanuu anilleen achumarraayii baga gammaddan baga mana marii muslimaa federaalaa isin keessaa bahe akkaataa kanaan simattan maqaa kiyyaa fi maqaa zooniidhaan Oromiyaatiin isiniin jechuu barbaadaa ulfaadhaa galatoomaa nuuf jiraadhaa isin jaalanna Allahu Akbar Allahu Akbar Ustaaza baay'ee ulfaadhaa jennaanii baay'ee ulfaadhaa galatoomaa ergaa nu dabarsitanii wani dabarsa hayyee daqiiqaa dhume jedha waanuma takkitti jedha guyyaa obboleessa keenya obbo Jamaal geegessanii guyyaa sanillee dhufe warri Arsii asallaa kunina naannessa waan tokko jedhan obbo Muusaa abboo hojii nu jalaa fixxee deemtee homa hojjannu iyyuu hin beeynu jedhan akkana moo akkanaa mijalan wanni hojjattan kana kunoo kanallee haaraa hojjattanii baga milkooftan isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh anasitti kennaa odoo ati narraa fudhan Afwan Allahu Akbar Allahu Akbar shayni anta buran jageeti sa'aatillee ni qaban ture afwan ulfaadhaa sa'aatii waan jalaa deemeef ariifannee duuba sagantaa garaagaraatti jira waan ta'eef sagantaa narraa sagantaa ajaa'ibaati sagantaa ajaa'ibaa jechuun sagantaa gaafiin ummata musliimaa deebiitti argate jennee fudhachuu ni dandeenya bara dheeraa keessa rakkoolee baay'eetu nu mudataa ture rakkoo hawaasummaa rakkoo diinagdee rakkoo garaagaraa keessaayyuu baankileen keenya yeroo san baankii dhala irraa bilisaa diinagdeedhaan abboomuudhaaf gaafilee garaagaraa hawaasni keenya gaafataa ture har'a baankileen sun hundi dhaabbatanii sagantaa irraa kanallee ispoonsara gochaa jiru keessayyuu baankii Zamzam akkasumas baankii Hijiraa galateeffachuu barbaanna dhugaa baay'eetu nu jalaa darbe waa'ee sheekaa akka dubbannu taate yeroo dheeraa waa'ee isin yaadachiisuu barbaadu namicha tokkotu gaalli jalaa bade gaalli jalaa bannaan inni
halkan barbaacha bahe deemee addeessa argate. Addeessa booda osoma addeessa kana keessa deemu gaalicha argate. Yaa addeessa nanaa'u ifi jechuu fi atuu iftee jirtaa ol bahee jechuu fi gubbama samii kana jirtaa tahaafte rabbiin ol si haa dabalu jedhee jedhama. Dhugaatu nu jalaa bade dhugaa san arganne akkuma namichi gaala jalaa badee gaala barbaadaa ture san dhugaa yeroo dheeraa barbaadaa ture arganne baga gammadan jechuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan keessummaa haasaa godhan qabna. Dr. Muhammad Kamal, Dean College of Imam Shafia. This is your turn. Saati keessani Dr. Muhammad Kamal gaan dhuftanii haasaa gootu falyatafaddal mashhuura wa mahjuura. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تولي ربي وأن مرترون شكري جيرما كان فيدموا الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أبا بياتا وأنبياء تولو دلغن وأنبياء تولو دلغن وأندلوتهم في تولو دلغن. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أنجا أرغتا نجاه دريسا تقوم ما دريسا برتقوله السيدو نم أصله مرتو معالي رئيس المجلس الأعلى الفدرالي في كيسما نسان اللي ورئ أصطفتن كاستوفي كميديا كداوة كسكنتان كن هنجي جئي قمد قالني إساء جنة هاتو جلان نكتان رأسو بربادو لما تكا واي تقوما أكامي تقونو غوتاني كجدام تقوما جتان وحدة الصف ليس لا وحدة الرعي كان فهمو كمنا yoo kana fahamne mungala tokkummaa jechaan saffaa kenna tokko godhuu jechaa malee mas'alaa khilaafati irratti tokko tahaa jechuu miti. A'immaan afran mazhabni islaamiyyaan mazhaba gara 18tu jira. A'immaan mazhaba Abu Hanifa wa Imaamu Maalik wa Imaamu Shaafi wa Imaamu Ahmad. Mazhaba afurtu jira. Mazhabni shanaffaa mazhaba Zaahiri jedhanii jira. مذهب كنا والأبون مقا والاتباسون آدان جر والباسون مسجد أدان قودتون أمنتا أدان قودون بيا أدان قودون سبا أدان قودون هنته مثلا تكتي مثلا يوكاس سلامي وضوء قبل فقه كيستي ورا مسألان يوفون ياتنودون هنديغم وهنديغم هدين سنة سخن وهنسخن نجرؤ تجرى وضوء كيسا يؤسدبني كان جتشان وري قريب وري وضوء هنديغا جدو نما صندوبا هنسرات خلافة الداف جتشا مذهب معتبرة واني تقوم ما إسلاما جدامو منهجة تقوتها مذهبة تقوتها أبو حنيفة إمام شافعي تها جتشانتي والدندن ولي بين جراتو كم نجت صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أني وهي رسول ربي خندق أني لولا سنتمرني من كلاني جنان تبين التلفت أكبني قريزا مري أسرات تكن سلام جنان صحابة ودودي من كرت سلام تجيه سلام أسري قريب مال جلان بني قريزا مري سلاتنا جلاني أجل صلاتو كم نجلتين قريب مال جلان رسولك نور بربادا جدفون أمالي صلاة ترسي سمتي أسمى الصلاة نجراني صلاة لجنوهم أنت نبي كينا صلى الله عليه وسلم كان أفنان قودته في الدين كان مهاجر فانصارت به في الدين تقوم صفات مالي تقوم يادتي متي تقوم كلام مفا تم سياسة بأيك إيتوري
amantaan obbo Jamaal akki jedhan amantaa hooggansaati. Yoo dhugumaan amantaan amantaa misoomaa taate, yoo dhugumaan amantaan amantaa nagayaa taate, yoo amantaan amantaa tokkummaa hidda lafee buuyda nagaya, ربنا السلام وديننا الإسلام وتحيتنا السلام والجنة دار السلام. اللهم وذكرنا بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سياسة أمانتان الدمبون دندا حالة كقفة أمانتان دلدلة قلعته سياسة أكمبانة جامعة كما دكتور كين إبسان أمانتان فكيفته سياسة أكمبانة جامعة أمانتان نجاح مسومة تكوما نبيين كين صلى الله عليه وسلم وتيسا مدينة كان أمانتان سبيت مدينة جرا يهودا مدينة جرا مشركون مدينة جرا مسلمون مدينة جرا تكوما أمم مراه كان جراتا دين الدنيا والدولة أمانتان إسلاما نتجوكو بروفيسور فرنسا الدنيا نوالة مركبته واحد نجيني تي في واحد بيلا ركبته كونفرنس الدنيا والوالجا إما نجيني إما بيلاتي أركو الدنيا كان كهيتو نبي محمد إما له الجو جديد فاتني بيلا نجيني ركو أوروبا أمريكا أفريقيا هكاكابو بيلا نجا ربي بيلا نجا إيمانك الإسلام متهله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تقوم ما يغدابني نجيني تسقبينو أركما وياك ويا بركاك وفينا كفتحنا كربنا وهاكدو قدتوما والسلام عليكم. Ayyee Dr. Galatoomaa jenna sa'aatii kennan fayyadamuudhaan amma itti aansanii haasaa gabaabaa kan nuuf dabarsan Haji Ibrahim Barisoo. Haji Ibrahim Barisoo gara waltajjiitti nu affeera. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد ورسول الله صلى الله عليه وعلى سيدنا محمد أنجل الرأى والوام شيء بروني وانتك وان برسي سيفي برنا سلطنة تكونوا كنا تراني قويا غير تربانيتف جل الرأى لسوام عن أنا ددمي جامع قال لما ددمي سديتي أبو موسى أبو جمال isintu nu ulfeese isintu agartanii nu kabaje isintu gaaddisa kana akkanatti gaaddisa maleen toltu jedha Oromoon. Isintu nu ulfeese gaaddisa kana akkanatti bareechise 28 aanaa san bakka buutanii warri dhuftan magaalumaan holitti magaalaa gudditti Arsii Asallaa walitti ulfinnaaf gaachanni isin faana haa galu. Amiin jedhe. ما جرى كرا أستاذيني يو إسنين لجأ شو دداني إسنين نجند إبرو كأي نكون إنتاو ما ربي بيجتنا روبان وهاجم ماشيس وام برا مال كمنا نمني تفي أدي تفي دي ما مالي يوم قون جرى أودي سلة يو كتبولاني كتبي دي أكو ميسان كرا متباتاني ورا قدينا ورا مقالا ورا أوروبيا جمالي علي كافين فين دوفي مسجد هبواني دوفي بيتا كريستاني اللي مسجد اللي ويتر كتاني كارا بياني متي سيدي قالا تكت نبيتشايو جرى نمام تولو ولك أبسيسي هندو ميسا أكا جرون فين مقال لكتا كتا توكتا إرجع أما مسجد إبا توقف جاء وبسيتي قوتا فتا جدي مال جتنين الله أكبر كراسل مسجد جاء أرجع شوف نما جهاتنا تو أدراني أما
deebi'ee gara dubbii addaatitti sheenni kenna kabajamoon waggaa 21 addaa waa jedheenan yoo rabbi jedhe Sheekh Haji Ibrahim Tufa Prezidaantii Itoophiyaatii miti Prezidaantii Afrikaa Prezidaantii alamaa taata dhiirsa kijibaa niitiin gara keessa ta'e jabdii jedha Oromoon dhiirsa kijibaa niitiin gara keessa ta'e jabdii jedha Oromoon hin jenne yoo jedhan haal organi ammallee bara 1986 warri gaafsan Hajji waliin deemanii yaadattanii Hajjiin bilook ta'ee hafee guyyaan afurii yoo hafu waan tokko nuun jedhan yookiin anatuma saa'unnetii ta'a yookiin isinumatu hajjii deemaa nuun jedhan nama 200 waay maal jechuu wanti akkanaa kun rabbitti amanu jechuu warra rabbitti amanu rabbi haa nu taasisi kaadiree keessaa bayaa nuun jedhe gurbaan qara silaa waan kana ka jedhu nuumi kaadiree hin ta'inaa nuun jedhu yaa rabbi biyya teenya biyya nagaa nuu godhu sheeka kenna Itoophiyaa miti Afrikaanuu akka isaatitti hoogganna ka jettuu yaa rabbi nu taasisi amiin jedhi dargaggeessa amiin jedhi akka jedhan bara tokko nama akka isaanii kana gaafa itti baafnee jedha arsiin kun waa hedduu qaaqa saalaa itti baafnee namni saalaa kana hin baafne saalaan kun sitti deebi'ee isa waraana ka jibbitellee baasiif jedhanii rakkatee ka jibbillee saalaan na waraana jedhee baaseef sheeka kenna Itoophiyaan duuchaan miliyoonni 120 amantiin odoo jambaane harka isinii baaftee muslimni ammoo gaaddisa kenna ka Afrikaatiif ka alamaa jechoo murtee dhadhanu haa taatu isinillee gaacheenaan gala homa biyya keessa deemee waan hin taane dalagullee amma taayitaan taaftellee nu galtee harkan nu deebite badagowwoota amma hundi keessanuu bakka jirtanitti Muusaa fa'atti dhiisinaa Jamaalii fa'atti dhiisinaa mucaa amma magaalaa paartii bakka bu'ee dubbate tokko inni akka inni itti dubbate garuu akka waan sheekaati garuu mucaan duraanii bulchaa aanaa ollaa kiyyaa ture achitti yoo beeku yoo sanii kiristaanallee adda ammoo sheeka ta'ee dubbataa ture rabbiin Itoophiyaa abbaa nageenyaa rabbiin Sheekh Haji Ibrahim Tufaa rabbiin nu haa taasisu awwaan biraa bichaa takka bichaa dubban sheexaa Haaruun kabajamaaf jaalatamaan namni hin beekne akkanumatti namni ergaan loluun duraanii waan naan jedhan sin taa'e mutan bichaa jedhee dhaabaa isinirraa ijoollee hooggantoota madirakii Sheekh Ibrahim naan jedhan wooyi jedheen caddisiitiin ooliin caatii qamayi ummata akka barsiisan ummanni akka tokko ta'u goonaa naan jedhe ishee jedhee qabadhee taa'anii oole dhaloota kiyyatti caatii qama hin beeku hin dhiifnellee jidduunis hin dhiifne duruma hin qaban dhiirti akkasitti malaan foon malaan hoddanii badi taa'ina bira naan jedhe masgiida 36tti mallattoo isaaniitiin akka qaraasaan qaramuu nu godhan nama yoo du'e miti qabaaniif odoo jiru nama akkana ta'uu isaaniillee isinillee akka beektan jaalala keessan ka qaraaniin as ga'e haga mormaatiin akka isin ba'u godha rabbiin Itoophiyaa biyya nagaa biyya tasgabbii Dr. Abiy Ahmed waan inni dheengadha jedhe guyyaa jahaaf televizyiinii jaharratti dabarsan akkaataa inni itti musliima itti qabbaneessu yaalii godhu nama jaalatanii maal ta'a warri kiristaanaa kaas jirtan gurbaa amma kiristaanaa reeftana waan ufii jaalatan namaan jaalatanii rabbiin waan ufii jaalate si haa shallamu waan ufii jaalanne yoo jedhu ka akka doktori dhugumaa fa'a hin jaalanna asii kaafnee aga finfinnee waan ufii jaalatanii nama jaalatanii waan ufii jaalate rabbi si haa shallamu yoo jenne maal ta'a rabbi si haa shallamu Dr. Abiy kennallee duraa duuba isaa agartee nama ummata Itoophiyaa ummata Oromoo tokko godhee misoomaaf nageenya biyya tanaafi akka galaanaatitti akka diinii gadi dhaabetti lafa kaaree 70,000 nuu kenne kaaree 70,000 Finfinnee keessatti yuunivarsiitii sanuuk Afrikaa laddatti nama akkanaan hin jaalannu taayitaa aboo homaa wanti nu godhan hin jiru du'aa faradaniitti jira bayanii Sheekh Haji Ibrahim faati du'arraa hafanii hadha mudhatanii
وما جروا ما نقولوا نندو هرو حق دبچو دكما وانته مسلم نقرانين akka yookiin nama biyya biraatitti jiraatu gadi dhaabatan biyya Itoophiyaa keessatti islaamummaa sadarkaa jechuudha. Nama kana godhe deebisanii waan inni balleesseen gorsanii Itoophiyaa Rabbi nagaa nu haa godhu. Yaa Rabbi Itoophiyaa nagaa godhu. Wannu beesis, wannu kabachiisis. Waan yoon teessanii dhakaa killee dhakatti buuta Rabbi sin jala haa taasisu sheeka keenya. Allahumma salli. Hayyee ulfaadhaa nu jedhaanii dhaamsa gaarii nu dabarsanii dhaamsa isaan jedhan keessa duratti obboleessa keenyaa hoogganaa waajjira paartii duratti hawaasaan duraan kiristaanaan beekaa akkamii jedhanii shaadaa deeme. Intaluma sheekatti onnaa wayii isinitti himaa. Mala kubbaa taphataniiti kubbaa taphatanii daanyaan baay'ee rakkisee jennaan lakki nama amantaa wayii godhannaa jedhaniiti sheetticha wayii daanyaa godhata. Achi sheettichi yooma kuwaasii namtichi akka amantaa keetiitti nu daanyaa jedhaniiru. Yooma kubbaa gara goolii namichi dhiitu fiishkaa afuufe gooliin galte jedhe. Sheeka jennee si amanne akkana nu goota jennaan namicha homtuu hafne waan niyyaa akka amantaa keenyaatitti. Dubbiin niyyaadha. Akkasanii dubbiin guddaan niyyaadha. Innamal a'maalu binniyyaa wa kazaalika. Akkasii botaadalaadhaan akkasuma baay'ee galatoomaa jennaanii maaltu nu hafe? Amma kan nu hafe sagantaa bareedaan kun galma bareedaa kana keessatti akka kurfaa'uuf haala nu mijeessanii kanaan durallee immoo dhimmootni musliimaa baay'een akka as keessatti geggeeffamu ispoonsara gochuudhaan dhaabbata uummataa kana haala bareedaa ta'een hawaasaaf mijataa akka ta'utti hoogganuun bulchuun fakkeenyummaa olaanaa kan qaban guyyaadhaa sirna kana sidaajaa kana agartanii ispoonsara godhanii salaati nama godhaayyuu sidaajaa. Kanaaf waa hunda kanniin maxxansa kanniin ispoonsara kan godhan yuunivarsiitii Arsiitii yeroo tokko mee Allahu Akbar jedha. Yuunivarsiitii Arsiitii pirezidantii yuunivarsiitii Arsii guyyaa hadhaa Sheekh Hajji simannaa isaanii irratti daandii irratti akkasumas riqicha guddaa irratti abbaa nagayaa የሰላም አባት የሚል ሪኮግኒሽን ሰጥተዋል። አላሁ አክበር ነው። ስለዚህ በትልቁ ከተማችን ውስጥ በሳቸው ፎቶ ተለጥፏል። ይህንን ያደረጉት የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዱጉማ አዱኛ ወደ መድረክ ጋብዙ። ገረ ወልተጂት ማፈ ገረ ዱፍቱ ነው ሲመጣ Abbaa nageenyaa, abbaa hundaa, abbaa keenya kabajaa guddaa isinii qabnaa baay'ee isin jaalanna. Bakka isinii malu, bakka uummata keenyaaf malu waan dhuftaniif baga gammannee baga gammaddan jechuun barbaada. Ani asitti kanan affeerame dallaa kana anatu hoogganaa, ana duuba nama hedduu jira. Qe'een garuu keessanii eenyu dallaa kana hoogganaa yaa mul'atu jedhanii na waaman malee nama hedduu dubbate. Isaan duuba dubbatuun akkuma manni keenya jedhu waan hafe dubbatu malee hafaniif hin dubbatanii. Garuu waan tokko wanti hafee jira. Obboleessi koo obbo Jamaal fi obbo Muusaan amantaan maal akka ta'e ibsanii jiru. Waa tokko keessaa hambisan. Amantaan barnootas, bulchiinsas, dinagdeedhas barnoota waan ta'eef qe'een kun qe'ee keessanii beekatuma na hambisan wallaalanii miti.
Kanaaf qe'ee keessanitti baga nagaan dhuftanii qe'ee barumsaa qe'ee hundumaa qixxee ilaalu fakkeenyi keenya nu hunda keenyaafuu amantaadha. Kana jechuu barbaadetanii abbootiin keenya abbootiin amantaa yeroo gabaabsuuf maqaa keessanii waamnee sirriitti maqaa keessan nan beekaa miidiyaa irratti illee baay'een sin beekaa. Obboleewwan koo warri as jirtan warri bulchiinsa godinaas bulchiinsa magaalaas warri immoo aanaa dhuftanis abbootiin keenya kan biroos obboleewwan koo baga nagaan yuunivarsiitii keessan dhuftanii jechuun barbaada. Yuunivarsiitiin kan hunda keenyaati. Yuunivarsiitiin ta'uu kan qabu akka Sheek Ajii Ibrahim yuunivarsiitiin akkas ta'a. Akka soo fakkaate nageenya ta'a yuunivarsiitiin. Yuunivarsiitiin keenya immoo Arsii fakkaata. Yuunivarsiitiin Arsii fakkaata. Baay'ee yaadattu yeroo jeequmsi bakka bakkatti uumamu yuunivarsiitii keessatti jeequmsi adda addaa yoo ka'u lubbuun namaa gaafa darbu yuunivarsiitii Arsii keessatti waa tokko hin uumamne. Maaliif Arsii fakkaanna? Biyya fakkaanna. Sheek Ajii Ibrahim faa fakkaanna. Sheekota biroos kan biyya keenya jiran abbootii gadaas warra amantaa biraa hordofus fakkaanna. Waan Arsii fakkaannuuf nagaa arganne. Kanaaf Rabbi galanni haa ga'u jechuun barbaada bakka isin jirtanitti. Yuunivarsiitiin keenya waggaa 7ffaa isaati. Warrumaa as jirtan kanatu fidee waggaa 7 keessatti immoo baay'ee ariifannee deemaa jirra. Eenyu fakkaanna seetan immoo achi keessatti atileetota keenya fakkaanna. Daraartuu faa fakkaanna. Hayilee faa fakkaanna. Faaxumaa faa fakkaanna. Maammad faa fakkaanna. Gaazzaani faa fakkaanna. Kanaaf isaanis hin ariifanna. Baay'ee saffisnee deemna. Kunis immoo eebba keessanii hadha immoo gaafa isinitti dabalamtan gaafa isin dhuftanii qe'ee kanatti nu eebbiftan daran ariifannaa nu jiraadhaa isin jaalannaa kabaja guddaa isinii qabna umrii dheeraa isinii hawwina. kabajamoo Dr. Dhugumaa Addunyaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Arsii haasaa nuuf godhaniif galatoomaa jennaani. Sa'aatiitu nu daangesse malee aalimoota baay'ee maanguddoota biyyaa gugurdootu as keessa jira. Amma sagantaa keenya gara xumuraatti ga'utti jirra garuu obsaan nu hordoftu. Amma haasaa xumuraatii fi kennaa addaa sagantaa gugurdaa waan Arsiin uummata kanaaf qopheesse Asallaan uummata kanaaf qopheesse dhumarratti kennina. Saniin dura garuu guyyaa hadhaa simannaa kana sababeeffachuudhaan Sheek Haji Ibrahim isaan seenaa isaanii keessaa waa 2-3 ustaaz qopheessaniiti jiru. Isaan dura waa jechuu barbaade. Gaafa ce'umsaa girrigirri shigiggirii jedhani gaafa san Sheek Hajiin isaan yaadachuu baachuu danda'anii as dhufaniiti namni akka malee waa tatta'ee wowwocee jennaan dhageettanii jedhan mammaaksa wayii jedhanii sheeyticha namicha wayii ka biyyi beeke ka namni jalaa cadhise wayittu sheeka laafaa ka quraana sirritti haffase wayii wajjiini bakka salaataa dhaqaniiti biyyatti ka beekamuu fi ka namni jalaa dhaga'u namicha san sheettichi salaachisuu fi afoo ba'an jedhan. Achumaan namichi ani jaba ofiin jedhu sun xixixiite amma laafama kana nu salaachisaaree jedhee inni xixixiite jennaan xiixxa malee hadhaan si salaachisaa jedhee. Allahu Akbar. Akkasani itti dabalanii jarattiin tun jedhan. Akkanumaan xiixxi malee eega xiixxee sirii duraaniin taraa olii kennuu barbaannayyu haga oobil qiyaamaa nutu isin salaachisaa iyyuu. Allahu Akbar. Akkasani sheekni abbaa nagayaati እሳቸው እንዳሉት ደግሞ ታጋይ ናቸው፣ ለእውነት ታጋይ ናቸው፣ በጣም በሳል ናቸው።
umrii dheeraa isaaniif hawwina gara ustaaziitti isin deebisa. waan sheeka keenya abbaa keenyaa himnee hin fidhu waan qaraanirra waan hin qara'in yoo lakkaa'an irra xiqqaataa dhuguma seenan isaanii baay'ee bal'aa umrii daa'imummaarraa kaanii haga har'aa kanaatitti gumaacha addaa godhanii jiranii dargaggeessi lafaa dhufaan kanarraa waa baay'ee barata jennee abdannaa waan isaan hojjetan keessaa waan tokko waan nama ajaa'ibu jira. ጥበበኛ አባታችን የሚያስብል አንድ ታሪክ አለ። ሼካጂን ዳይሙማ ኢሳኒራ ካሳኒ በርኖታ ረት ኢንቨስትመንት ጉዳ ከንገኬሰን በሩ በርሲሱረት ቤኩምሳ ዳሎታቲ ደበርሱረት ካናራ ካንከኤ የሮ ወይ አብጁዳም ግዱገላ ኢትቀራሽሰኒፊ መስጂዳ ኢጃሪ ጀቹዳን አብጁዳን አርገን abjuun kuni bara sirna dargii yeroo mandara masrataa jedhamu san keessa ture. Seenaa ajaa'ibaati. Namni kun hunduu irraa baratan jennee abdanna. Yeroo san asittiin ijaartu jedhaniini bakka gara magaalaa Finfinnee galanii Finfinnee jiraatan. Achitti illee abjuun isaan dhiisuu hin dandeenye. Ittuma deddeebi'a. Iddoo sanitti mana barnootaa fi masjida ijaartaa hubachuu dadhabanii boqachuu dadhabanii galanii iddoo dhaloota isaaniitti yoo deebi'anii ijaarra jedhan ammallee haalli mijataan hin turre. Lafichi numaayyuu manni diigamee ijaaramee laftutti qoodamee manni jireenya isaaniillee bakka dur irraa ka'ee haalli jijjiiramee ture. Lafa kana investimentiidhaaf abbootii qabeenyaatiif ni kenna jedhanii mootummaa yeroo sanii murteesse. Yeroo san abbaan qabeenya inni calqabaa laficha irratti ijaaraa hoo jedhu ni diddi lafattiin hin qotamu. Abbaa qabeenya lammaffaatiillee yoo kennan ayaan kun kaka calqabaa dadhabe akkamitti asirratti masjiida yookaan mana jireenyaa yookaan mana daldalaa ijaara dadhabee biraa deeman. Dhumarraa abjuun isaanii sun dhugaa ta'a. Al-ulamaa'u warasatul anbiyaa'i waqad ja'alahaa rabbii haqqan. Dubbiin dhugaa taate akka seenatitti deemtanii namoonni lubbuun jiraatan iddoo sanillee ilaaluu ni dandeessanii haxallee ni jiru isheenillee ragaa bahuu danda'u. Kanaaf ጥበበኛ አባታችን ብንላቸው አባታችን አያንሳቸውም ማለት ነው። ዋን ሼከጂ ዋን ባየ ዱበቹ እንዲደንዳማ ፉለ ባየ ብሬሱ እንዲደንዳማ ሰገንታ አርናቲፍ ገሩ የሮዋን ቀብኔ ፈሱመረቲ ገባብሳ ማልጀታ ሳሂብ maal sagantaa keenya hanga xumurrutti ba'uun dhorkaadha. Namni tokkollee laaqanni asitti qophaa'ee jira. Amma keessummaa kabajaa guyyaa hadhaa abbaa cidha kanaa kan ta'an kabajamoo Sheekh Haji Ibrahim pirezidantii mana marii dhimmoota islaamummaa federaalaa gara waltajjiitti nu affeertu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. akka dubbadhuun qabu akka dubbadhu durum beeku hamman harkaa balleessitanii jirtu Oromooni waan jettu gowwaani guyyaa ofii daadhii dhugee sirbaa jedhan akkasuma godhuuf deemtu moo maal jechuudha. Abbaan sirbee of hin daawwatuu jedhanii naa sirbaa ooltanii anillee gowwaa ta'ee ofii haa sirbadhu waan taatu tuni. Guyyaa hunda nan dubbadhaa guyyaan cal'eessaaf hawwee dhabe guyyaa har'aati. Maaf jennaani wanni narra kaayamaa turu waanan ba'aan dandeenye waanan haqan godhanne simannaan hawaasni godina Arsii hawaasirraa qabee hamma asiititti godhe
ani qofa osoo hin taane addunyaan raayidee jirti. Saud irraa bilbilli boqonnaa natti hin kennine kabajaa waltajjichaatiif kaasuu dadhabee achi mul'atee addunyaan isin daawwataa jirti gammadaa. Egaa rabbumatu isin kabajee nuti isin kabanyee oollellee nomaatii miti. Akkuma seenaan qabatamaan lafa kaahamee jirutti Arsiin qabsoo diddaa gabrummaa keessatti isa seenaa ol aanaa tahuu diinni keessan ni ibsa. Akkamiyyoo jettan bara Minilik magaalaa dheeraa tanuti amma otoo hawaasni akkasitti bahee karaa cufee taa'u dhiinnee bira dabarre tanatti achitti Minilikii fi baandaa isaa qabeenya isaa irraa fuudhanii cabsanii uf duuba kan deebise yeroo duraatiif Arsiidha. Arsiin Minilik biyyattii hunda tooyatee cabsee Jimma waan hin ta'in mootiin Abbaa Jifaar malaan wajji bule malaan Arsiin waggaa 7 duuda duubatti hafte Minilikitti harka kennuu diddaaf. Waggaa 7 bilisaan teette Minilikiin diddee Arsiin. Jagnummaafillee dursa qabda. Burqaa atileetotaati. Addunyaa kan yaamsise ilmaansi keessaa baate. Mana kanaatu mana Dr. Dhugumaa Addunyaa jettanii nama maqaa fi hojiin isaa walitti qajeele Rabbi nama kana na agarsiise. Dr. Dhuguma jechuun mire Dr. Sobaa miti jechuun Dr. Sobaa jira bara. Dr. Sobaa Addunyaatu jira. Dr. Dhugumaa Addunyaa Rabbi gurbaa kana na agarsiise. Dhugamaan doktora dhugaati. Dhugamaan kan addunyaati. Na kabajuu fi miti. Galataadhaaf na kabajuudhaaf. Hawaasa addunyaa kabajuu isaatiif. Hoggansi yoo tole kana fakkaata. Garuu Arsii budaan si jalaan argin. Amin jettee? Budaan si jalaan argin. Naannoodhaan kanatti bulchiisan naannoo kana ture jalqabarraa haga duubaa keessattuu yeroo dargii isa jalqaba Geetaachoo wajjinillee biyya tana hoogganaa ture. Jalqabni yaadi gaafa dhufu biyya kana hooggane Geetaachoodha. Ittiin aanee Taaddasaa Hordofaati. Hanga amma ga'u kanatti nan beeka. Iddoo Finfinnee galillee wal bu'a qaba. Dhugaa si himuudhaaf jajulleen xiqqoonatti hin ta'u ilmaan tiyya waan taateef ijoollee walitti aantee Rabbi ganda kana hooggansiise tana arrabni kiyya ibsuu hin danda'u. Rabbi si haa bulchu Arsii. Namni waan qabu gaafa deemu malee humna irraan beekanii ani gaa akkuman siin jedhe ergaa hawaasa Itoophiyaatiif Muslima Itoophiyaatiif dabarsuudhaaf yeroo biraatittan fayyadama. Uummanni hundi dhagahulleen dabarsuudhaaf yeroo biraatitti fayyadama. Har'aaf dubbachuun qabu akkuman siin jedhe takkatti har'aa yoggaa haasawa kiyya dhiise. Kabajamaan itti aanaan pirezidaantii dhimmoota islaamummaa federaalaa Sheeyni Kennaa Sheey Abdul Kariim akaakayyuuf abaabayyuu irraa
ulama umman astarte wan sila jedham hunda jedhanii jiru. Sheikh Amin Ibro in cubbifame ka isin jaalattan kun kan inarraa dubbadhuun je'een nadide itayyatti narraa dubbadhuun je'een nadide rabbi har'a isa qabe laalta akka ati argite kanatti borus isa gad hin dhiisisuma qaba. Kanaaf obboleeyyan keenya hawaasa Arsii muslima qofa osoo hin taane hawaasa Arsiidha. Rabbiin isin bareechee jira isin hin fokkisin, isin mul'isee jira isin hin dhoysin, isin beeksisee jira isin hin wallaalchisin, isin beekee jira isin hin wallaalin, ol isin fuudhee jira gad isin hin deebisin. Sii gala waan sii kennirraa duuba rabbi sitti hin deebi'in. Ani carraaf bakka kana rabbi na fide jajuu hammaatte tanan fedhu. Wallahi thumma wallahi rabbii tokkichanna waliin jira. Waan dalagu tana ismaaf carraaqa jechuuf abdii qaba malee akka arraba keessaniitiif nan sodaadhaan. Abba feetan waan feetanitti hiikaa. Dhengaddaa lamaan abjuu sitti muuf deema. Abjuu mucaarreefu irraa haga tokko himee hiise san tabiraahi. Namni diimaan bulloon isaa kayoo kashee Abdul Kariim pirezidaantii keenya kana fakkaatu kayoo kan akka sheexxaa kana diimaa bulloo isaatutu nadhufe manaaman. Nadhufnaani ati poolisii saraawitii mootummaan siin marse kanatu waan si eegu seetaa jedhe. Namoota mul'anne jundan majhuulitu si eegaa jira. Ani hoogganaa isaaniitii naan jedhe. Wallahi billahi akkana bihazi al-ibara jarri mul'attu nama 11 ajajaan isaanii ana namoota mul'anne si eegaa jira naan jedhe. Jennaan gaa homa hiika wayiitillee kenninee fi dhumataadha. Durumaa hoo gaafa dheengaddaa man hirribaa kana keessa isatu jira jedhanii fooddaa cabsanii seenuuf yaalanillee ani siree san keessa jiru, gola san keessa jiru. Atirii shiboo ka mabraatii kana ciranii isarraan dabranii mana seenuuf fooddaa cabsanillee ani mana hirribaa san keessa jiru, mana biraa keessa jira. Egaayi oduma sanillee kataatu taate wanni yaqiina ani qabu takka yoo jiraate wanni beeyta yoo jiraate isinii himu. Wallahi thumma wallahi yoo haqarra jiraadhee haqaan dalage falastu ubaali hiina uqtalu musliman ala ayyi jambin kaana lillahi masra'ii. Yoo dhugaa dalage akkuma dhugaa dalagutti ruuhinti yoo amma baate dantaan qabdu afaan. Yoo dhara dalage yoo taayitaa kiyya cimsuudhaaf dalage ummata irratti dhiibbaa dalage ummata muslimaa kursii ho'ifadhee addaan qooduuf dalage sakandii takkaaf taayitaa kanan barbaadu. Egaa obboleeyyan kiyya amaanaa Arsiin amantaa waliin qoodinaa anaa fi abunaa Naatinaa'el inni duniyaarra jiru hoogganaa paatiyaarkii Itoophiyaa ta'e booda irratti itti gaafatamaa abbootii amantii ortodoksiidhaa godina Arsii ture saahiba turre naa fi abunaa Naatinaa'el fotoo waliin kaanee waan jedhe abunaa Naatinaa'el duniyaarra amman jiru በቁመት ይበልጡኛል፣ በውፍረት በልጣቸዋለሁ፣ በድፍረት ይበልጡኛል።
jedheeti bawqati balxunyaan baa'idimee balxaachawaalloo hoje Abuna Naatnaa'el bara 1884 rakkoo arbaa gugurra geette san irratti waliin qabsoofneeti naafi Abuna Naatnaa'el biyya kana rabbi nagaa kabote ammas amantaa kamiinuu wal ammattanii wal jaalattanii wal ijaartanii wal jabeessitanii akka waliin jiraattan nagaa kennaaf akka itti fufnu amaanaa jecha mootummaa kana maal godha afaanin sobuun mee dhugaa dubbannaa keessumaanuu ummata muslima islaama kamtu bifa ar'aa kanaan ajjabame federaalli akka ati argite kanatti liyyuu hayliin akka ati argite kanatti akka muummee ministiraatitti dabaalaa deema jiruu keetitti yoom agarte sirra dabree jiraatu jira ulfinna kanaa olii kan barbaadda ani hajji Ibraahim humaatii miti laakiin kabajaan kun keeti mootummaa gaafa ani akka ati beektu san minboon boo'ee du'aa'ee godheefi abiyyiin ilma kiyyaa jedhe sani maaroo ta'e naan jette maal yoo dhugaa dubbatan takka aseenan akkanaa yoom sirra dabarte mootummaa kamtu kabajaa akkanaa siif kenne ufirratti maaf hin qabne mootummaa kanaa waliin dalaguudhaaf nu hundi mukkeenna taayitaa amma qabadheefii miti boru gadhiisuu danda'u maatii miti rabbitu fidee narra kaa'e malee an kadhadhellee miti mootummaa kana waliin harka wal qabannee nagaa irratti keessattuu akkuma dura dhaamame san nagaa irratti dalaguudhaaf maqaa rabbiitiin ahdii akka gootan isin gaafadha harkaanillee nagarsiiftu afaan qofaa miti Allahu akbar ulfaadhaa wayyama biyyi teessan biyya ulfinnaa haa taatu ani waan jedhullee hin qabu silaa sheexaa Muhammad Haaruuntu du'aa'ii akka godhan gaafadhe nadidan jechuun danda'u ani amiira isaaniiti sheeyni dhufanii bakka kanatti mootii abbaa jifaar bakka bu'an sheexaahan imaama qofaa miti mootii abbaa jifaar ka Makkaa Madiinatti gaaddisa muslimaa ijaaree haqa har'aa jalateen ilma isaati sheexaahan ganda bira amaaran seenaa yoo inni loqotu kan asrii keessan ta'uu beekaati du'aa inaanni haa cufu ana sitti dhaabadha dhiifama naa godhaa waan haasaa afaan tokkicha qofaan haasa'eef amaariffaa yoo barbaaddan ijoollee booda intarbii irratti isiniif dabarsa salaamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabajama Presidenti Kenya amma sabbisana kabaju ulfina isaanii rabba eegu gisee isaanii jijjiirraan cimaan argame kan arginu rabbi nuuf haa godhu itti gammanneerra tureera eega wal barreessin kanaa keessummaa miti isaan gadaa wal jaallanna adda kanasitti argamne egaa qaxxitaa waamicha isaaniitiin dhufee ammas immoo biyya kana gatiin muslimni keessa danachuu beeku yennaanin muslima kana hundallaala jedheen dhufee amma kan eeyyamame du'aayiidha ergitiitti haasaan mi'a fuulduree keessan dhaabatanii walaakin misaan qasriis jam'is hin ta'u sa'aat isaa gadi hin dhiisu ammas salaanni ga'eera lammaffaa dadhabdaniittu nutis fageenyaa dhufnee sa'aatii abtittiin deemuu barbaanna wantan jedhu gaa yemmuu duraa kana hundanuu kan eeyyamsiisee nu ammachaachee Dr. Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed ana akka buleessaatii wajjin guddannee በጣም ልዩ ወዳጄ ነው። ምን ወንተን ሲኒን ጀዱ
mootota Arabaa danuu jajalloota kan birrii biyya ormaatti gannaqu sanaafuu dirqamaan khutbaa irratti du'aayin akka godhanuuf imaamonni dirqisiifama. Nummoo nama keenya akka sila hajjiin jedhan amantii sooma hunda nama beeku fuulduratti sin dhufa jenneen abdamu namni akkati isumti innumti kanuu turu barbaanna imaamonni adaraa du'aayii kadhaafi. Hin fakkadamu miti pirezidaantaachin du'aayii kadhaafi bakka jirtanutti wallaahi haasiyyaa godhanii nama du'aa isaa godhanu. Lammaffaa immoo majlisa haarawaa kana khayri hunda rabbi sina qunnamsiisu jedhaa. Rabbi sina qunnamsiisu zafana keessan jijjiiran khayrii guddaan argamee kan itti gammannu rabbi nu haa godhu. Akkuma ulfinaan ol baatanii waadanuu ulfina guddaan ol baatan Itoophiyaa keessatti haalli kanaan argamne waadanuu ejjettanii fiqaada keessaniitiin nama salaxxabsiisaniitiin kaayattanii kan ulfinaan gizee barbaadan gaditti rabbi sina godhu. Isinii wajjin kan jirranus rabbi sina eegu. Mashaayikota imaamonni mu'aalaa finnatii qabdanu beekaa laafinnatii guddaa qabdu amma dabatareen fitu salaam 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 jedhama yaa jamaa salaamiin bar quraana keenyaan numeera warreen eebbaa mana akkatti wal kabajeen wannuu kaa'e ollaa wajjin akkam akka jiraan muslimaa akka jiraan kaafira akka jiraan imaamonni akkam ulfeeffatamu akka irra jiru nam tokko bootaa isaa gadhiisuun akka irra jedhe mana qabalee tokko akka qaldiitti gadhiifama imaama tokko kana gadhiiste jedhu kun hundinuu gizee keenya keessatti hojirra ooluun hin jiru mahabbaadhaan hundinuu wal gargaaruudhaan gizeen haala kana karaan beekamneen nuu dhufee muraada keenya nuu guutaa jira rabbi innaa majlisa ammaatii wajjin tokko taanee biyya keenya guddisuudha muslima ija jabeessuudha ijoollee sichi lafaa kaatu immoo onnee cimsuudha karaa hojii barsiisuudha akka dandeenyu hundi keessanuu qophaa'uuti sinirra jira mataa koorii jammaree jechuudha rabbi nu haa eegu gara nuuf fuuldura keenya dhaabatu kanas rabbi nuuf haa eegu hidaaya rabbi kennuuf hidaaya isa kam seetan kana jedhaa jedhee karaa gaarii qofa rabbi jira amarra'u nama immoo sharriitti jira qabu immoo rabbi karaarraa haa dabsu galanni isaa godhu walumaa galitti rabbi nu haa eegu Allahumma salli wa sallim. Sagantaan keenya gara dhumaa deemaa jira baay'ee galatoomaa sagantaa badhaasaa fi sagantaa kennaa qofatu hafaa kan manguddoonni keessummoonni kabajaa akka dura ba'an nu taasiftu hirmaattonni sagantaa hooggansa olaanaa keessummoota kabajaa akka dura ba'an warri hirmaattonni duubatti nu haftu. Kana malee kennaan addaa ala jira maal akka ta'e dhumarra dhageessu obsaan eegaa jecha gara koree badhaasaatti si dabarsa galatoomaa. Ayyee saniin duratti warri dargaggeeyyiin shabaabni uffata yuunifoormii uffattan sun namoonni duuba jirtan akka hin sochoonni akka naamusaatitti wanti himnu yoo kabajaa majlisa kanaa fi qabaanna taate hanga isaan as keessaa baanitti namni tokkochi keessummoonni afoo jiran kun haga baanitti ba'uun baay'ee dhoorka. Nageenyaafis haala adda addaatiifis bakka jirtanii hin socho'inaa haga sagantaan xumuramutti waan warri yuunifoormii uffate isiniin jedhee dhagaa warri isin immoo namoota bakkuma jiranitti akka ta'an godha gara sagantaa kennaatti deemnaa kennaa kana kan nuuf kennu maqaa isiniif waamnaa daftanii asitti nu baatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa kennaa kennin gaggabaabsina. Namoonni kennaa kana nuu kennitan bulchiinsa godina Arsiitiif magaalaa Asallaa bakka buutanii Sheekh Abdul Karim, Sheekh Muhammad Bashir, Haji Hajji, Sheekh Isa, Qaadii Godina, Muusaa Taaddalaa Nuguse, gizabaa waamnu jenneeti. Doktor Sheikh Abdul Hakim, Sheikh Muhammad Bashir, Doktor Nuguma, Sheikh Jamal, Sheikh Abdul Karim asirra jiru madraki rasmubaatan gizama tokko kennina jechuudha sagantaa kana. Haaluma sagantaa badhaasa kennatiin Doktor Jibrilis asmubaatu
Ajajji turaa yoo jiraattan as boqotta. Haji Muhammad Sulemanis yoo jiraattan bakka bu'aatii namoonni maanguddoon kennuu hin dandeettan keessummaa ofirraa galchatan waan ta'eef. Abbaan gadallee namoonni itti makamuu hin dandeessanii abbaa gadallee jedhanii waan argineef yaan Haji Hasan. Kanaaf sagantaa keenya sagantaan guddaan ala jira jedhameera. Nu kennaan badhaasa guddaadha. Arsiin maqaa qaba. Magaalli Sallallee akkasuma badhaasni guddaan ala jira. Ammaaf calqaba sagantaa kana dakanaa ol calqabna dhiifama wajjin dakanumaa ol calqabna. Waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa Gaabii waajjira bulchiinsa magaalaa Asallaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa sagantaan kun akka milkaa'uuf nageenya bifa addaatiin akkuma sheen keenya jedhan hojii guddaa hojjetanii ayyee kun as jiru waajjira poolisii godina Arsii itti aansuudhaan walirraa aansu. Waajjira poolisii godina Arsiis akkasuma haga godina Arsii seenanirraa jalqabee hanga boodallee baanitti nageenya qaamolee hooggantoota keenyaa kana eeguudhaan hojii guddaa hojjetaatii jiru. Bulchiinsa magaalaa Asallaa bakka bu'aa bulchiinsa magaalaa Asallaa kinoo jiru itti aanaa kantiibaa nafaas kenna. Waajjira poolisii godina Arsii Gaabii waajjira poolisii godina Arsii waajjira poolisii magaalaa Asallaa ayyee